Racaalatti walleewwan isaa diddaa maaster pilaanii fi qabsoo qeerroo Oromoo fincila diddaa gabrummaa irratti weellisuun beekama. Himannaa shororkeessummaa fi dararaa mana hidhaatii hanga qabsoo hidhannoo achis jiru biyya baqaa hedduu dhamdhameera. Garuu fedhii aartii fi jibbiinni roorroo gabroonfataaf qabu eessumattuu biraan hafne weelluu qofaan otoo hin taane fiilmii barreessuu daanikteera gochuu fi taatee taphachuun illee quuqqaasa keessa jiru ibsuurraa illaafne. Bakka jirutti tokkummaa fi injifannoo uummata isaaf waa gumaachuun isaatiin Jaafar bakka qabsoo hidhannootti dabalamettillee hojii aartiin dhaabne ture. Fiilmiin bosona keessaa du'aa fi jireenya gidduu taa'ee barreesse kan waggoota 5 dura hojjetame tibbana Ameerikaatti agarsiisaaf dhiyaateera. Artistii Jaafar Yesuuf akkamiin gara hojii aartii fi qabsootti dhufe? Bu'aa beenni achi keessatti dabarse maal fakkaata? Ammoo maalirra jira? Maal miidhame? Maalirraa fayyadame? Turtii BBC Afaan Oromoo waliin taasiseen waan hedduu qoodeera. Akkamittiin akka yeroo jalqabaaf sirba maaster pilaanii mormu sirbirraa eegalam. Ani sirbuu kanan eegale namas ilaalee miti roorrootutti nagalche. Yeroo sanatti gabrummaa guddaatu uummata Oromoorra ture. Uummannis ofirraa falmachaa ture. Anis waa gumaachee geenarraa heegamu bo'uun dirqama kooti jedheen murteeffadhe jedham. Murteessaa kanaan dura garuu hojii aartiin kennaa qabaachuusaa wayita qeella Wallaggaa mana barnootaa Dambidolloo baratu agarsiisaa tureera. Yeroo sana hojiiwwan akka diraamaa barreessuu fi taatee taphachuu akkasumas weelluuwwan garagaraa nayyaalan ture. Kennaa fi fedhiin kun durumaan akkana keessa ture beeka jechuun akkamittiin fedhiin isaa ganamaa sun gara hojii muuziqaa fi fiilmii hojiittillee akka guddate yaadatam. Fedhiin sun akkuma jirutti ta'e irra caalaa ana garuu hojii aartitti kan na fide dirqama Oromummaatti jedham Jaafarim. Yeroo jalqabaa fi sirba maaster pilaanii mormu wayitan sirbu sodaa jirurraa kan kee aartistoonni hedduu callisuu filatanii turani. Dhimma kanarratti sirban hojjedha gaafan jedhus namoonni fi aartistoonni hangafoota koo hedduun sin baasu ni miidhamta dhiisi jedhanii na gorsaa turani. Ani garuu miidhaa dhufuu danda'ee fudhachuu fi of qopheesseen gorsa sana didee sirbicha hojjedhee ture jedham. Yeroo sanatti Finfinnee naannawaa Buraayyuu jiraachaa waanan tureef mormii uummanni taasisaa ture akkasumas dararaa humnoota mootummaan uummata ragoo argaa ture. Uummatni qeefii qabeenyaa isaarraa maaliif buqqaana jedhee gaaffii gaafateef deebiin ture rasaasa akka ta'e arguun isaa ejjennoo isaa kanatti akka ciichuu isa taasisu eeram. Achiin booda aartistoonni kaanillee isa cinaa dhaabbachuunii fi mormii maaster pilaanii irratti sirba hojjechuu akka eegalan yaadatam. Garuu wanti sodaatame sun inoollee himata shororkeessummaa akka okkoraa fi namoota kakaasuufaa jedhuun Finfinneetti qabamee mana hidhaatti darbame. Dararaa mana hidhaa keessatti irra gahaa tureenis hedduu miidhame. Baay'ee waan na tumanii fi na dhukkubee ture hospitaalatti deddeebi'aa waanan tureefi guddaa otoo hin turin achi baafame. Sun garuu leenjii waraanaa fudhattee akka qabsoo hidhannootti dabalamu isa taasise. Bakka qabsoo hidhannoo sanatti caalaa bultumeenatti dabalamuun caalaatti akka dhageetti argannuu fi gara Keeniyaa Naayiroobiitti fullaanee sirboota biraa hojjennuuf ajajni aangoota keenyarraa nuuf kenname jechuun haala ture ibsa. Tikni mootummaa yeroo sanaa hanga Naayiroobiitti waan nu adamsaa turee fi anii fi caalaan otoo gara Taanzaaniyaatti baqataa jirru. Taanzaaniyaarraa qabamnee mana hidhaa Mombaasaa gallee adeemsa yeroo dheeraan booda mana hidhaa sanaa ba'uun carraa gara Afrikaa kibbaatti baqachuu argatanillee himam. Hiree sirbootaa fi fiilmii isaa kana hojjechuu hanga tokko akka argate dubbatam. Fiilmii amma Ameerikaatti agarsiifamu kana kan sirribii jedhus wayita sanatti akka hojjete hime. Fiilmii afaan Oromoo Afrikaa kibbaatti hojjetame kun amma Ameerikaa keessatti agarsiifamaa jira. Sirribiin mata duree fiilmichaa yoo ta'u hiikkaan isaa waan mul'atu garuu yoo itti deemtu si jalaa deemu jechuun ibse Jaafarim. Wanti akkasii lafa gammoojjiifaatti daandiifaa irratti alaalarraa calaqqisee miidhagee sitti mul'atuu fi nama hawwisiisudha garuu gaafatti deemu akkasuma si jalaa siiqaa deemu fakkaata. Wayitii sirribiin achirraa moggaafame. Qabiyyeen fiilmichaa garuu irra caalaatti miidhaa fi cunqursaa gita bittoota darbaa dabarsaa uummata Oromoo irratti raawwataa turanii fi qabsoo uummanni Oromoo roorroo akkanaa injifachuu fi wallaansoo qabu ibsuuf kan yaalame akka ta'eere. Waan Oromoo irra gahaa ture tokko namas dhuunfaas kan keessatti of ilaaluudha. Waan nu irra ga'e yoo ta'u baates yoo xiqqaate maatii keenya hiriyoota keenya waan mudate hanga tokko of keessaa qaba jedheen yaadam. Kana malees jaalalaa fi guddina uummatichaa agarsiisuu fi Oromoota Itoophiyaan ala jiran kan akka Ormaa, Gabraa, Gaarii fi ijoollee Oromoo Ugaandaa, Tanzaaniyaa, Keeniyaa fi Afrikaa kibbaa jiraatanillee hirmaachiseedha. Warri sun afaan Oromoo fi Oromummaa isaa
isaanii qabatanii biyya biraa osoo jiranuu warra eeganii asingaan waan ta'aniif itti yaadee fiilmii kana keessatti akka hirmaatan godhe jedhe. Fiilmiin kun magaalota Afrikaa kibbaa adda addaa fi baadiyyaa biyyattii keessatti hanga qarqara garba guddaa Indiyaa irratti helikoophiteraa fi dooniin kan hojjetame akka ta'e ibseera. Afrikaa kibbaa bakka industirii fiilmii hanga tokkotti guddate waan ta'eef bakka dhaabbattee fiilmii dalagdu maraaf ni kaffalta. Kanaaf gatii guddaatu itti kaffalame itti dhamaane deeggarsuma ummataatiin kana hojjetame. Fiilmiin kun jalqaba magaalaa Finfinnee agarsiifame ta'us artist Jaafar Dheenyaa eeraa gara Ameerikaatti imale yeroo lammaffaa magaalaa Minisootaatti agarsiifama. Ani amma Ameerikaan jira asittis fiilmii kana agarsiisu waanan barbaadeef qophii taasifnee agarsiisaaf dhiyeessine jedhe. Artist Jaafar Yusuf erga yeroo dhiyootti hojii aartii irraa fagaatus kana booda industirii fiilmii irratti xiyyeeffachuun hojjechuu akka barbaadu dubbate. Sirboota qopheesses of harkaa qabus qaba akkasumallee fiilmii 4 ta'uu barreesseen kaa'ee jira. Fedhiin koo irra caalaan amma fiilmii irratti xiyyeeffachuudha yoo rabbi jedhee kana booda aartii waanan deebi'ee natti fakkaata. Gama muuziqaanis ta'u waan uummata keenyaaf ta'u jireenya hawaasa keenyaa ibsuu tokkummaa keenya cimsuu fi ni fayyada jedhee yaade itti fufee hojjechuuf yaada qaba jechuun yaada isaa goolaba artist Jaafar Yusuf.